Oduun jijjigarraa bahee akka jedhutti koreen hojii raawwachiiftuu paartii Dimokiraatawaa Somaalee Itoophiyaa guyyaa har'aa walgahii ariifachiisaa ta'an murtii hatattamaa dabarsee jira. Haaluma kanaan rakkoon nageenyi guyyoota lamaan dabran fincila qeeroon Somaalee hoggansa Abdii Illee irratti godhaniin lubbuun namaa galaafatame yaada keessa galchuun torbee dhufurraa eegalee pirezidaantiin naannichaa Abdii Muhammad Umar yookaan Abdii Illeen aangoo isaa ifatti akka dhaabu murtee irra gahuu isaaniitu dhagahamaa jira. Haaluma kanaan akkuma caffeen ummattoota kibbaa walgahii ariifachiisaa ta'een har'a pirezidaantii haaraa filateen kan Somaaleelleen torbee dhufutti pirezidaantiin naannichaa ta'uun nama tajaajiluu danda'u torbee dhufu akka filatu murtee irra ga'ameera jechuun maddeen keenya amanamoon nuuf gabaasanii jiru. Namichi akkamaan Abdii Illeen aangorraa bu'uu qofa otoo hin taane dhumaatii lammiilee keenya maqaa weerara daangaatiin akkasumas qe'ee fi qabeenya isaanirraa lammiilee keenya miliyoonaan lakkaawwaman Oromoo ta'uu qofaan isaaniif liyyuu poolisiin buqqisiisuuf isaaf seeratti nuuf dhihaatee murtii haqaa qabeessa akka itti nuuf kennamu cimsinee gaafanna jechuun qeeroon Oromoo dubbateera.